Shama harka fuullee akkam jirtan nuroonni garee kanaa keessatti argamtan Daaniil jedhama. Kaampaanii Tiyaan irratti raabsaa hojii saddeettaffaa Platinum Packaging jaarraa biyya Chaayinaa magaalaa Beijing keessatti argamna. Iddoo head office yookaan immoo headquarters muummicha biiroo kaampaanii keenyaa keessatti argamna. Akkuma ilaaltan yeroo ammaa kana head office kaampaanii keenyaa sirriitti do'annee akkasumas chairman Jimaan kan jedhaman dureessa kaampaanii keenyaa hundeessan isaan waliin sagantaa suuraa waliin ka'u akkasumas immoo sagantaa ergaa adda addaa nuuf dabarsaniitu yeroo ammaa xumurreetu kallattumaan gara hoteela keenyatti deemuuf qophiirra jira jechuudha. Kanaaf kaampaanii Tiyaan waliin hojjechuun baay'ee nama gammachiisa. Promotionii kaampaanii keenya baasee injifannee yeroo ammaa kana baasiin jiru hundumaa nuuf danda'ameetu kan sireedhaa, kan hoteelaa, kan nyaataa wanti hunduu nuuf danda'ameetu yeroo ammaa bashannanuu irratti jirra jechuudha. Daawwachuu irratti jirra. Baay'ee namatti tola. Kaampaaniin keenya akkuma ilaaltan Health Industrial Park keessatti argamna. Baay'ee bal'aadha. Square kiiloomeetirii tokko irratti kan hundeeffame namoota baay'eedhaaf kan carraa hojii uumedha. Kaampaaniin kun biyyoota 190 irratti kan hojjechaa jirudha jechuudha. Ani personally baay'ee gammadee jira. Kanaan dura kaampaanii kana footoo fi viidiyoodhaan akkasumas intarneetii irratti ilaalee tureyyuu guyyaa har'aa qaamaan dhufeetoo asitti kaampaanii keenya maal fakkaata kan jedhu akkasumas immoo dureessa kaampaanii keenya hundeesse chairman Jimaan ijaan laaluudhaan akkasumas immoo footoo suuraa isa waliin ka'uudhaan gammachuu hagana hin jedhamne keessatti kan argame jechuudha. Kanaaf warroon hojii kana hin jalqabne arguun amanuudha. Nuti kanaan dura osoo hin argin amanneetoo jalqabnee jirra. Amma immoo kunoo argaa jirra jechuudha. Kanaaf amanaatoo jalqabaa waliin hojjedha. Warroonni hojjechaa jirtan immoo sirriitti abjuuf kaayyoo mul'ata keessaniif aarsaa kafalaa. Chaalenjiiwwan bu'aa ba'iiwwan adda addaa isin qunnaman irra darbuudhaan gara milkaa'inaa, gara guddinaa deemuu ni danda'ama jechuudha. Akkasumas liidariin baay'ee jaaladhuuf kabaju liidarsiisaa kan suuraa akkasumas viidiyoo kana kaasaa jiru ana waliin promotionii kana injifannee waliin laalaa daawwachaa jirra. Amma immoo gara isaatti isin dabarsa jechuudha. Kallattumaan liidarsiismee maal sitti dhaga'ame? Gaariidhaan Daaniil har'a baay'ee gammadee jirra. Kanaaf duraan kun akkasumas tiyooriidhaan beekna. Garuu amma qaamaadhaan dhufee kaampaanii keenya hunduu Health Industrial Park kaampaanii Tiyaan kan jedhamu hunduu laalee jirra. Kanaafuu dursa namni yoo amane kan hin danda'amne hin jiru. Hundinuu injifachuu ni danda'ama jechuudha. Maaliif har'a kana laalee jirra. Itti aansee immoo konkolaataas injifachuu ni danda'ama. Wanti kan barbaanne yookaan immoo kan feenu injifachuu ni danda'ama jechuudha. Har'a baay'ee gammadee jirra. Galatoom. Waaw, guddaa galatoom liidarsiisaa. Gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame yeroo ammaa liidaroonni Itoophiyaa irraa akkasumas Keeniyaa Naayiroobii irraa dhufan as Chaayinaa Beijing keessatti argamna jechuudha. Asitti alaabaa biyyoota addunyaatti ilaaltu akkasumas alaabaan Itoophiyaatis kinoo asitti ni argama. Kaampaaniin keenya biizinasli kun jechuudha Itoophiyaa keessattis hojjetamuu isaa kan agarsiisudha jechuudha. Alaabaan Itoophiyaa kinoo achitti akkuma ilaaltan waaw baay'ee tokko nama gammachiisa. Hundi keenya jabaannee yoo hojjenne biyya ormaa namoonni baay'ee hojiidhaaf qacariidhaaf deemu nuti immoo bashannanaaf deemaa jirra jechuudha. Kun akkuma ilaaltan Health Industrial Park kaampaanii keenyatti kun immoo Convention Center jedhama. As keessatti jechuudha sagantaawwan adda addaa akkasumas immoo kan badhaasa garaagaraa irratti keessatti raawwatamudha. Kan biraa kun immoo Banquet Center jedhama. Iddoo liidaroota ciccimoo Gold Line and above ta'aniif sagantaa irbaata kan keessatti qophaa'udha. Paartiiwwan adda addaa jechuudha. Waaw baay'ee tokko nama gammachiisa.